akkaataa bilbila keessan akka hattuun gonkumaayyuu isin dura hatuu hin dandeenyetti qollofachuu dandeessan isin barsiisa. Kana qofaadhaa miti yoo akka tasallee namni bilbila keessan eeyyama keessan malee bakka isin keessanii fuudhe akkaataa bilbilli keessan sun nama san harkatti iyyee bilbila keessan san nama sanarraa fudhachuu dandeessan isin barsiisa. Bilbilli keessan nama san harkatti inuma jechuudha yoo hattuun haftees yoo namni eeyyama keessan malee bilbila keessan san fuudhees jechuudha. Namni sun immoo jechuudha gonkumaayyuu bilbila keessan akka inni harkatti hin iyyine jechuudha cufuu hin danda'u jechuudha. Isin malee namni bilbila san cufuu danda'u hin jiru jechuudha. Isin galee hiyyeessaa isaa san namni cufuu hin danda'u isin malee jechuudha. Hayyee daawwatan kiyyaa san gochuudhaafis aappii tokko isin barbaachisa. Aappii san gabbuufattanii itti fayyadamuudhaaf as kiroomii keessanii dhuftanii achi booda bakka sarchi kanarratti michuu joobis ittanii barreessitanii michuu joobis achi booda sarchi goosiftu. Achi booda asirratti michuujobs.com hajawirratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan asitti fidaa asirratti ikoonii sarchiin jirti ishirratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda bakka sarchi kanarratti alaarm jettanii barreessitanii alaarm. Achi booda sarchi goositu. Achi booda haala kanaa suuraa kana isinii fidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda appicha gabbuufachuudhaaf asirratti suuta gadi deemtu. Suutumaan gad deemtu hanga dhumaa gaduma deemtu. Kun asirratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jiru fuulduratti daawulood kan jiru jira daawuloodii kanarratti kilik gootaniitti aappichi gabbuufatanii. Hayyee daawwatan kiyyaa aappii gabbuufatanii yeroo argaltan aappiin kun haala kanaan isiniif banama jechuudha yeroo awwaalaateef koodii qulfii itti godhadhaa isiniin jaa koodii qulfii isin lakkoofsa barbaadan itti godhatanii ittiin hin qollofatan jechuudha. Achi booda as jalatti fakkii namaa kan fakkaatu irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan filannoo hedduu isiniif baasa. Amma isin jechuudha bilbila keessan yoo hattuun hattees yoo akka tasaa eeyyama keessan malee namni bilbila keessan fuudhee itti fayyadamuudhaaf wanni akka bilbila keessan nama san harkatti iyyee bilbila keessan san nama sanirraa fudhattan jechuudha. Wanti gochuu qabdan suuraa amma gartee harka gartee bilbila qabatan irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan kan isiniif fide jechuudha. Achi booda haala kanaan yedduu kanarratti kilik gootanii. Achi booda hanga inni 10 irraa hanga tokkotti gad lakkaa'ee fitu obsaan eeggattanii. Achi booda kun amma lakkaa'ee fidee jira jechuudha. Amma aktiivit godhu jechuudha. Akka inni yeroo hunda yeroo namni akka tasaa bilbila keessan harkaan tuqe nama san harkatti iyyuu yookiin immoo namni yoo akka tasaa bilbila keessan haate nama san harkatti iyyuu yedduu kanarratti kilik gootanii. Bilbilli keessan nama san harkatti iyya jechuudha isinii galee. Isin malee namni tokko bilbila keessan iyyeessaa isaadhaa cufuu hin danda'u jechuudha isinii galee. Egaa daawwatan kiyyaa aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Aappii kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu viidiyoo kana laayik sheer walii godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.